بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نجا فياك سني نجيني مال فكاتا أني نجا كي الحمد لله رب العالمين قالني ربي قد فاتلو وروني من تابراس الشمار كفوني كم نجا الرمال قبل دير فسيتان جالي بورانات نتفكاتي جالي قراتي في أدي ديزاين باي بريدو تكا ديزاين يكمل جالة تكاسي wajjumaan ilaalla kotta waliddichaanii kinoo akkuma argitan kana jirbii qopheeffadheen jira. Calleen kiyyas anuma jira, saanima kiyya kanaan na bira jira yeroo kamuyyuu. Jilbii irratti ammoo callee takka gurraattii takkaan guduunfee jira. Amma ammoo callee gurraattii isii sagaleen fudhadha. callee gurraattii sagalee akkana herregee suutaan kinoo sadii sagalee maamila ijoollee akkasii kinoo callee sagalee egaa fudhee booda bareechee akkasii qubaan qabadha. Akkana jalaan sochoonii gamaa gamanatti jechuu deebi'ee callee gurraattii afurii fudhadha. Afuriin fudhadha. Amma lama irra darbee sadaffaa keessan luqisa. Akkasii bareechee qabadhee ammallee deebi'ee callee sadii hin fudhaa. Sadii fudhee mudhata dhiyaata inshaallah. Lama irra darbee callee lama irra darbee sadaffaa keessa luqifadha. Ammallee callee akkasumatti sadii hin fudhadha jechuudha. Itti aansees gurraattiidhuma callee sadii hin fudhadha. Ammas lama irra darbee ta hidhamtee jirtu san jalatti ta jirtu lama irra darbee ta'an keessan fudhadha jechuudha. Ta'aa kira ta guduunfine san malee jechuudha. Akkasii irraa akka fayyadamtan abdiin qabaam. Ziyaatu beeku sabiskiraayib laayik sheeriin dagatinaa walaa guddifnu wal guddisuun aadaa keenyaa haa ta'u. Ammoo akkasiin jalaa hin luqaanee fi qubaan akkasitti qabachuu qabdu. Wanti kamiyyuu ogummaan kamiyyuu xiqqishoon hin qabdu. Ilaalaa irraa baradhaa inshaallah biiznillaa isin fayyaddi jedhee yaada. Amma callee adii afuriin fudhadhee irra gadi deebi'ee ta'amma duraan sadii fudhadhe sana keessa isiisa walakkaa takka irra dabree takkan fudhadha jecha. Yeroo duraan ol bahuu sadii fudheemti. Amma irra gadi deebi'ee waan jiruuf takka irra darbee ta'an keessan fudhadha jecha. Gamaaf gamanatti akka hambisee ammas callee gurraattii sadiin fudhee baay'ee mul'atu harka kontoora'anii jira waan ta'eef dhiifama. Baay'ee mul'atu iyyuu ammas callee sadii fudhee inni nuyyuu qooda isaa addaan namaaf baasa waan ta'eef baay'ee takka salphaadha nama dhibu. Garuu deeffata yeroo kamuyyuu garaan yeroo deebifatan afur calleen fayyadamna jechuudha. Callee afur fayyadamna yeroo deebifannu hundaayyuu. Amma callee afurii fudhee takka irra darbee lammaffaa irratti hin fudhadha ol deebisee jechuudha. Ofirraa marfee yeroo kana as garagalchee fudha. Sadii fudhee gurraattii taqixxe keessan fudhadha. Ammas adii sadii hin fudhadha. Adii sadii fudhee adii takkatti irra darbee ta lammaffaa keessaas luqifadha. Akkasii ogummaan harkaa kamiyyuu xiqqoo hin qabdu. Homa xiqqoo qabduun inni hojjedhu waan ulfaatu tokko miti jechuudha. Bu'aa makeennan ta'a. Nama fayyada yaada. Akkasii jabaadha. Amma kinoo callee adii afuriin fudhadhee adii reefiin sadii fudhe keessan takka gama nagatii ta walakkaa keessan fudhachuu. Baay'ee takka salphaadha. Viidiyoon isaa garuu hin mul'isu baay'ee mul'atu iyyuu akkanatti mul'atu iyyuu natti hin fakkaanne yeroo waraabisana. Amma sagalee erga waraabeen boodaan irratti hidhataa jira. Maaliif yeroo sana wacatu jira. Kushiinaa keessan taa'eetu waraabaa jiras waan ta'eef naaf mijaa'u dide
akkasii kinoo gadi dakkatti gadi bu'ee ammas callee gurraattii afuriin fudhee ol deebi'a dura amma sadii iniin bu'ee gadi takka irraa as deebi'ee takkatti walakkaa keessaa fudhadhaa qubaan akkasitti qabee callee adii sadii fudhadhee adii takka irra darbee ta'a walakkaa keessaan fudha jechuudha. Baay'ee takka salphaadha dhugaa rabbii yoo ijaan badheedha ilaalan iyyuu hin baru. Akka nutti ulfaate hin jenneen ulfaatu waan hundinuu. Dhugaa rabbii nama isii kana awwal marraan jalqaba kootiin dhayaa jira. Jalqabeedhaanaafis. Garuu waan callee duraanii yaanii barii waan nafatti fudheef hin xiqqoo ishii naaf galte. Akkasii amma diizaayinii ishii ba'aa jira kinoo. Amma irra gadi deebifata afur gurraattiidhaan hin deebisa maaliif gurraattiin tun akka kinoo booda yeroo baatan bareeddiin argitan isinuyyuu maaliif yeroo garoo garratti hin ciisti akkas yaani callee booranaa ta'a diizaayinii dhuftee haarayaan dhufteerti taatee duruma irraa jirti taatee hin beeku boorana natti fakkaatillee baay'ee jaaladha callee gurraattii akkasii gurraattiidhaanis abbaa gadaatillee ni jirti haa ta'u garuu ammoo gurraattii tanaan baay'ee takka jaaladha kunoo ta mormaa takka fa'aa gadi dheeratte akka malee maashaallah fuula foofu kanatti gadi dheeressanii xumura isaallee wajjiniin ilaalla. Amma inni banaa deema diizaayinii banaa deema kinoo ammas afuriin ol deebisee afuriin hin deebisee jira. Amma callee adii sadii naafna harkaa kufte immoo marfeerraa. Kinoo amma callee gurraattii sadi fudhaa. Takka irra darbee lammaffaa keessa gurraattii takka irra darbee lammaffaa keessan fudhadhaa. Kaameraa yeroo biraatiif hin sirreeffadhaa sirriitti mul'atu waan ta'eef namni akkanatti afur fudhee deebi'ee sadiin ammareef ol fudhisan keessa ta'u walakkaa keessan fudhee irra gadi gargalfadhaa. Amma adii gurraattii sadii fudhee adii walakkaa keessaa adii takka irra darbee takka keessan fudhadha jechuudha. Akkasii hedduu takka galatoomaa diizaayinii amma kanaatiin cufamaa deema kunoo amma adiin illee cufamaa jirti. Adii sadii fudhee amma adii cufee jira. Adiin kinoo gadi buutee jirti. Kinoo amma cufatanaan eeyyama. Kinoo xumuree jira amma adii diizaayiniin adiidhaa cufamee jira. Amma gurraattii sadii fudhee gurraattii takka irra darbee taan keessa waraana jechaadha eeyyama. Akkana kinoo. Ammas gurraattii sadii ol baha. Yeroo kamiyyuu deeffannaa marfannaa irratti callee afur fayyadamna. Walakkaa keessa immoo callee sadii fayyadamna jechuudha. Walakkaa keessa callee sadii duwwaadhaan fayyadamna. Kinoo amma callee diizaayinii adii amma lammaffaa banuuf hin deema jechuudha. Akkuma kaa duratti sanatti hin cufaa deemna waan ta'eef waliin turra. Akkuma itti fufetti jira kinoo jabaadhaa walaa jabeessinuu isiniin jedhaa koottaa barnoota irraa fudhadhaa. Barnoonni xiqqoo hin qabdu. Warroonni hanga ammaatti maatii naaf taatanii hedduu tokko naaf galatoomaa ulfaadhaa ulfinni isin faana haa turu. Warroonni maatii hin ta'inis sabiskiraayib gochuudhaanii koottaa maatii kootaa isiniin jedha. Akkasii barnoota baay'een irraa argattu jedhee yaada akkasuma immoo warroonni maatii walii haa taanu barbaadan illee koottaa yaada keessan kennadhaa. Warri qeeqa qabdanis koomentii barreessaa. Warroonni laayikii fi koomentiidhaan na jajjabeessaa jirtanis ulfaadhaa isiniin jechuu barbaada. Akkasii kinoo calleen kiyyaa akkuma itti fufetti jira baay'ee mul'atuuf hin kaameraa agarsiisee gabaabsees baay'ee tokko mijjatu dide.
jalqabeen calleetuun ni ulfaatti haa ta'u garuu nama dhiibbifatti haa ta'u garuu hin beeku jedhanii dhiisuun nama wallaalchisaayyuu. Wanta tokko hin beeku jettee dhiisuun si wallaalchisaa. Kanaaf kaatee ilaaluun gaariidha beekama kamuyyuu haa ta'u. Jalqabdee ilaaltee dandeettee dhabdu ammoo dadhabdee yoo dhabdes dadhabin jedhin nin danda'anii yaala qofa jedhi malee jechuudha. Akkasii iddoo tokko naaf galatoomaa koottaa maatii koo ta'aa isiniin jechuu barbaada. Akkasii itti fufnaa kinoo kanas wajjumaan itti fufnaa jabaadhaa isiniin jedhaa. Uummata keenya rakkatee akka malee dararamaa jiru kanaaf illee rabbiin haa birmatu. Rooba kana keessattuu dhoorgatee jennaan hin booda uummanni kun hin rakkate. Har'as rabbumaan kennaa ofiitiin kennee fi isaaniif haa birmatu uummata Booranaa. Rabbiin bara haa jiraatu. Khaliqa samaawaati du'aa hundaa danda'aadha waan ta'eef furmaata ofii rabbiin haa godhuu fi rabbiin bira furmaanni hin dhabamu. Isiniin jedhaa jabaadhaa. Akkasii calleen kiyya har'aa kana fakkaataa. Yoo isinitti tole koomentii kaayaa. Barachuu namni barbaaddanis koomentii kaayaa isiniin hima. Hanga beekurraa isiniif hin hima. Akkasuma immoo farshaa bunaas namni barbaaddan jira. Jalqabee dhiisii gidduudhaanii ittiin fufaa inshaallah biiznillaahi. Dalagaa mana arabaatiin wal qabatee maal wal qabatee akkasittiin biizii ta'ee yeroon argadhu. Kanaaf hin gidduun kutee dhaabee jechuudha. Isas hin dalagaatumaan jira. Viidiyoo waraabbachuun natti ulfaate natti tolee hin jiru sababa saniifin viidiyoo waraabuu dhabe. Callees addaan kutee ture callee diizaayinii bareedduu takkaan qabadhee kan dhufee gidduun dhaabee tureyyuu inshaallah biiznillaahi yoo rabbiin naaf mijeesse ittiin fufaa kaaree wajjin itti fufna. Callee abbaa gadaa dhahee ture viidiyoo kiyya jala seentanii ni argattu. Akkasuma immoo jimmaallee jalqabee jira garuu jimmaa haga xumura isaa isiniif hin mul'isne. Hanga xumura isaatti barbaanna namni jettan viidiyoo irra deebi'ee isiniif waraaba. Jimmaa jalqaba kan koo waan waraabeef baay'ee ifa namaaf hin taanillee yoo ta'e isiniif hin waraaba irra deebi'ee yoo namni barbaaddan jiraatti koomentii kana jala naa kaayaa. Akkasii amma immoo callee biyya kamii akka barbaaddanis naaf hima. Oromiyaa keessaa na baaftanii ammoo hin beeku anuyyuu. Akkas Oromiyaa kutaa 11 diizaayinii barbaaddanii meena ergaa isiniif hin dhayaama. Namni barachuu barbaaddan irra caalaa ijoolleen maaliif garuu akka ta'e illee hin beeku. Ijoolleen hundi isaanii abbaa gadaa jaallatu. Dhugaa rabbii. Anis akkasuma abbaa gadaa jaalladha garuu ishee amma dhayaa jiru kanas baay'ee takka natti tolti. Yeroo baay'ee ijoollee irratti illee yeroo argu baay'ee takka natti tola. Maaliif bifa callee gurraattii fi adii kana taateef osoo hin taane natti tolti. Dheertuu dhalli isiin fuuldura kanatti waliin uffata wallaggaa waliin akkasuma uffata isaa wajjin hin deemtiyyuu uffata baqaa wajjin deema uffata baay'ee waliin hin deema. Calleen isaa hoboo kanarraan baay'ee gadi dheeratu tokko inshaallah biiznillaahi isattiin dhahee argisiisaa isinii yoo calleen na jalaa dhumatu dhabaatteef waliin arginu ta'a. Garuu baay'ee namatti tola. Wanta tokko ofii keetiif barattee ofiitti fayyadamtee dhugaa rabbii namatti tola. Akkasii habaabii hamziyaatu beelaayikiin hin dagatinaa. Akkasuma immoo asumaanuyyuu mee maqaa yuutuubii kiyya kanatti jijjiiradhu dhalli naa barreessaa ijoollee. Hamziyaatu bee kanarraa jijjiirachuun barbaadaayyuu. Hamziyaatu bee. Akkasii.
Isiniifin gala jedhee yaada maaliif mul'ata haaraa waan ta'eef hin dhibuu baay'ee nama jedhee caal jedhee irraa haasa'aa jiraayyuu. Kenoo yoo ifa isiniif hin ta'in ammoo iyyuu inshaallah biiznillaahi viidiyoo biraas footoo tasgabbaa'eetiin isiniifin waraabaa maaliif amma sa'aatii dadhabee jiru tokkottiin waraabes viidiyoo kana akkasuma immoo yeroo wacaa keessa taa'eetiin waraabee sagantama malee jechuudha. Guyyaatti barbaaddanitti ammoo waa hunda sirreeffadhe ilaaleetiin isiniifuu waraabaa. Hangasiif ammoo isin mataan lallaalaatii koomentii barreessaa asuma jirra jedha ijoollee Oromoo koo isiniin jedha. Mee barachuuf callee kana nama meeqatu yaalee jira? Nama meeqatu yaalee jira? Yaaltan maaf hin yaalle garuu ogummaa isin maaf hin yaalle? Garabbiyaan Oromoo eenyu jetti sana asuma jalaa yuutuubii kana jalaan hin argee baradhee callee kana dhahuu jechuudha. Jettiin san faaya Oroo aartee jedha. Yuutuubiinis dura biyya ambaa kana jirti isinis amma garuu Itoophiyaa galtee jirti onlaayinii iyyuu gadhiistee jirti na fakkaate hin argine. Akkasii calleen kun baay'ee takka baay'ee bareedduudha wallaahi baay'ee jaalladha. Kinoo akkasin argitan kana ilaalaa kaaree amma rogatti deebitee maashaallah tabaarakallah. Jabaadhaa jabaannee walaa jabeessinoo isiniin jedha. Laayikii sabskiraayibii hin dagatinaa. Yaada qabdaniif koomentii barreessuu hin dagatinaa. Kinoo akkanattiin jirbiillee na jalaa dhumattee jirbiin dhumattee takkatti gadi hin deebi'eetiin hin xumuree dhiisa. Guduunfaa achitti irraa muree kabiraan itti qaxxaalee itti guduunfaa. Itti guduunfaa waan ta'eef kinoo irra deeffadhaa jira ammas. Takka hin geessi waan ta'eef. Akkasii warroonni hagammaatti na daawwattan haga isaa kanaatti na faana turtanii na daawwattan hedduu tokko galatoomaa naaf jiraadhaa umrii dheeradhaa. Rabbiin umrii sinaa kaa'u viidiyoo suuta waraabee garuu yoo isinitti jarjara ta'eef immoo suuta irra keessanii settingii yuutuubii keessanii irraan xiqqeessuu hin dandeessan suutatti deebisuu settingii tuttanii kaatanii ergeettanii bakkee viidiyoo playback maal jedhaayyuu isa sana viidiyoo qabaayyuu viidiyoo sanarra tuttanii hojjettan tuupilaasii jira isiirra kaa'laa hin jarjarsa tuupilaasiin sun ka gubbaa irraati 25 eksii ka jedhu sanarra kaa'attanii suuta irraa laalaa dhahachuu dandeessanii akkana fakkaataa. Assalaamu alaykum.